Yookaan ijoolleen si jeestu mana kan si cabsite. Dargaggoon suuraa isaa asirratti argitan kuni dargaggoo Miliyoon Dirribaa jedhama. Kan jiraatus magaalaa Keeniyaa yoo ta'u, edda galgala akka tasaa qaama hin beekamneen mana isaatti to'atamu viidiyoon agarsiisu toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti gaafa naanna'u arginee odeeffanne. Innis kan qabame amantiiwwan garaagaraa arrabsuudhaan keessumaa amantii musliimaa irratti qoosuudhaan gochi kun isarratti raawwatamaa jira jechuun namooti tokko tokko gaafa dubbatan sooshaal miidiyaa irraa kan dhaga'aa sa'aatii kana geenye yoo ta'u, Keeniyaatti qabamuunsaa akkasuma mana sanaa ba'uunsaa makiinaatti fe'amee eessa akka deemaa jiru garuu agammaatti wanti beekame hin jiru. Garuu viidiyoo kanarraa wanti argamaa jiru mana isaatii qabanii gaafa ba'anii akkasuma nadhii isaa jedhee gaafa inni wawwaatu gaafa isaan humnaan qabanii mana isaarraa fuudhanii deeman kan agarsiisudha. Yookaan ijoolleen si jeesti mana kan si cabsite. Maaliif amma mana cabsanish? Maaliif? Waan hojjetan taksiitiin bu'ee. Nam tokko yoo akkasitu ganaan gaafatamu. Sirkala taram jiranis. Sinto kana situ kinje. Bas jaati dalle haminam. Irra dhoowwan. Nam tokko isan tuqu. Nu achi dabarra. Waan ijoolleen si hin jirtu. Isin yaa'ee. Yaa. Naaf haadha bootu achi dabarra. Ati nalbaabaniif. Chitti poolis steeshina gaafatan. Yoo qaamni seeraa walitti deebisu hin dhiibnu nuti. Hayyee. Jiif galaa deemna raaban. Achi deemi bal. Kana mee akkam bal. Hin bana mudee achi. Isin yaa'ee. Takani. Balbala kan keebanii gaafa balballi keebanamu eenyullee namni si tokko hin jiru jechuudhaan itti dubbachaa turanii. Yeroonni dhaabatan karra isaa dura inni mana keessa dhaabatee achi kan itti haasa'aa ture yoo ta'u, namni si tokko hin jiru kunoo haadholiin nu bira jiru, haadholii biratti dhiirri si tokko hin jirutti jechuudhaan isatti dubbachaa turanii. Erga mana isaa bananii seenanii booda garuu rukuttaa hamaa irraan ga'u jechoota hin taane itti darbachuudhaan rukuttaa isaan irraan ga'aniin sagalee isaa kan dhageessisaa ture yoo ta'u, miidhaa jibaanis irra erga qaqqabee booddee gara manaatii fuudhanii isa baasuudhaan bakka inni hin beekne isa geessuudhaaf mana isaadhaa gaafa isa fuudhanii deeman viidiyooleen garaagaraa ni agarsiisu. Gaafa viidiyoo irraa argitanii makiinaa keessa ka'anii makiinaatti gaafa fe'an immoo duuba makiinaa irraanii dhiitanii daddarbatanii akka wanta inni akka cimaa dalageetti naannoo sanaa fuudhanii isaan deemaa turanii. Garuu dargaggoon kun sooshaal miidiyaa irratti yeroo baay'ee akkuma agartanii nama arrabsu akkasuma amantii namaa qeequudhaan kan beekamu. Har'a garuu harka namoota hin beekamne akkasuma poolisoota Keeniyaadha kan jedhaman makiinaa taargaan isaa hin beekamneen qabamee bakka hin beekamnetti geeffamaa gaafa jiru kan mul'atu yoo ta'u, Miliyoon Dirribaa maal ta'a, lubbuu isaanii dhafamoo dhiifama godhanii fi gara manaatti isa deebisu kan jedhu gaaffii Oromoota maraa ta'eera. Dhugaa waaqa namni tokko kan naan jennu dhugaa waaqa. Eenyu baaka jedhu sin jedhu. Eenyu baaka jedhu sin jedhu. Dhugaa waaqa namni naan jennu. Baaka balleessaa irratti bakka dhiifaman jedha bakka nan gaafa dhiifama. Uummata akka deebi'ee viidiyoo maaliif hin qabeeltan maali? Maaliif? Bafaxxaree amilaak bafaxxaree harka kennuun gadha. Maaloo. Eenyutu si ergee akka itti arrabsu akkanaa amantaa keenyarraan geggeessistuuf eenyutu si ajajee eenyutu si bite jechuudhaan gaaffii garaagaraa gaafachaa turanii. Miliyoonis gaaffii isaanii irratti hundaa'uudhaan akkas jedhee deebiseefi anaan namni na ajaje hin jiru, wanti hin gochaa jiru ajaja mataa kootiini jechuudhaan deebii isaaniif deebisaa ture. Isaan garuu namatu si ajajee nama si ajajee nuuf miittiin jechuuf isa doorsisaa turanii. Sa'aatii inni hin beeknetti isa waliin haasa'aa kaballaa hin taane isa kabalaa gocha hin taane irratti raawwachaa turanii. Makiinaa inni ittiin fe'amee deemu eessa akka deemaa jiruu fi eessatti akka imalaa jiru garuu namni tokko namni quba qabu hin jiru. Namoonni qaban kun kaawwan isaanii poolisoota Keeniyaati. Kaawwan isaanii immoo ijoollee biyya keenyaati. Afaan Oromoo dubbatu. Isaantu qabsiisee miidhaa irraan geessisaa jira jechuudhaan isa himataa jiru. Miliyoonii dhanatti garuu namoonni isa caalaa amantii kana tuffatan, amantii kana arrabsan namoonni kumaatamanii jiru. Maaliif akka miliyootiin irratti xiyyeeffame garuu namooti baay'een namoonni quba qaban hin jiranii. Yeroonni dhiifama naaf godhaa
balleessaa kootiif uummata kanaa ba'ee dhiifama nan gaafadha jedhutti dhiifama kee hin barbaannu nuti kan si barbaannu si ajjeesuuf jechuun itti dhaadhataa turanii. Miliyoon Dirribaa maal ta'a gochi isatti raawwate kuni gocha akkamiidha kan jedhu sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kan maxxanee jiru yoo ta'u, viidiyoo kana eenyu akka waraabee fi maaliif akka waraaban garuu dhumarratti kan isin biraan keenyu ta'a. Chaanaalii kanaaf horrootii haaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan afeerraa keenya. በፈጠር የሚላክ በፈጠር harka kennuun gad maaloo ani feetan harka keessanan dhungadhaa isin immoo dhiifama naaf godhaa jechuudhaan gaafa inni gaaffii gaafachaa turetti dhiifama kee hin barbaannu kan nuti barbaannu namoota siinsi ergatee fi eenyuun akka arrabsitu kaayyoo kee akka nutti himtu barbaanna jechuudhaan rukuttaa hin taane irraan ga'a turanii. Miliyoon Dirribaas sagalee isaa iyyuudhaan dhageessisuu malee waan godhuuma hin qabu ture. Wayyoo jechuudhaan iyya dhiiraa hiyyaa ture. Miliyoon sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akkuma beektan namoota garaagaraa arrabsuu yookiin arraba hin taane dubbachuudhaan kan beekamu yoo ta'u, har'a garuu Keeniyaatti gocha hin taane wanta inni hin eegnetu isa mudate. Miliyoon Dirribaa maal ta'a isa jedhuu fi sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti kan eegnu yoo ta'u, wanta inni ta'uu fi eessa akka inni bu'ee jala buune kan isinitti himnu yoo ta'u, haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Namni suuraa isaa asirratti argitan kun immoo qabamuu Miliyoon Dirribaa keessaa harka qaba jedhamuun sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti suuraan isaa kan maxxanfamaa jiru yoo ta'u, ati goota ati leencaa nama amantii isaa kabachiifachuudha jechuudhaan mucaa kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irra naannessaa jiru. Garuu Miliyoon Dirribaa qabamee eessa akka geeffamaa jiru kan hin beekamne yoo ta'u, Miliyoon Dirribaa yoo waa ta'e yookiin lubbuun isaa darbee itti gaafatamummaa kan fudhatu mucaa kanaadha jechuudhaan namoonni sooshaal miidiyaa irratti dhageettii qaban namooti baay'een dubbachaa jiru. Miliyoon yeroo ammaa eda galgala qabamus ganama irraa eessa buuteensaa kan dhabame yoo ta'u, dhiifama isaas hin fudhanne eessa akka geessanis haga ammaatti hin beekamne. Garuu eessa akka dhaqee fi maaliif akka qaban seeratti dhiyeessuu qabu malee akka kanatti bakkee keessa qabanii reebuudhaan mana isaa seenanii mana isaatti cabsuudhaan akka kanatti isa doorsisuun seera miti, seera biyya sanaas miti jechuudhaan namooti baay'een dubbachaa turanii. Saayitiin inni itti qabame halkan sa'aatii 3 yoo ta'u, sa'aatii sanatti laayivii galee hiriyoota isaa wajjin sa'aatii inni taphachaa turetti namoonni keessa beekanii namoonni mana isaa beekanii mana isaatti dhaqanii doorsisuudhaan humnaan qabanii duuba makiinaatti fe'anii eessa buutee isaa isa dhabamsiisanii. Miliyoon garuu balleessaa kona namanaa dhiifama naaf godhaa jedhee ture. Nama balleessaa isaaf osoo dhiifama gaafatu akkamitti qabanii deemu, akkamitti dhiibbaa irraan ga'u, akkamitti rukutu, akkamitti isaa cuucu jechuun namooti baay'een dubbachaa turanii. Garuu amma Miliyoon qabameera, eessa buuteen isaas hin beekamu. Gara dhumuraatti maal akka inni ta'uu fi eessa akka inni jiru kan isin beeksisnu yoo ta'u, warrooti chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan oduuwwan biyya keessaaf alaa haarawaa ta'an kan isin qaqqabsiifnu yoo ta'u, haga dhumura sagantaa keenyaatti waan nuuf turtaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Horaa diibanaa isiniin jennaa.